nuti jenneerra yeroo eenyu faana goota waan dubbattus waan yaaddus waan qabsoon Oromoo kun qabsoo qobaa namni tokko godhus gaggeessus miti yookaan bakkaan ga'us miti. Walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo hunda gaafatu waan ta'eef kanaaf irra caalatti immoo namoonni eenyuyyuu mootiin kan distillee mootii qabaa yookaan immoo nama hooggansa qabaachuu qaba. Amma dandeen yaadaanis ta'ee ilaalchaanis namoonni tokko tokko kan haasaa ture ilaalchaan yookaan immoo yaadaan akkamitti Oromoo wal faana deemuu danda'a qabsoon Oromoo maalinni isa jedhu sanaadha. Baga waliin geenye kanan gochaa ture ammaaf garuu wanti xiqqoo qorrisiisee akkasin jettan sana qorrisiisee fi yeroo baay'ee deebi'eesinitti meera yeroo tokko tokko wanti nama hin gammachiifne jira asirra taa'anis warruyyuu kunis oma bu'aan buustu lammata immoo warroota kolkolleesim jettee qabsoo Oromoon ta'an taane jireenya ishiin jiraattu namatti agarsiisuudhaaf yookaan immoo ዝም ብሎ ሪካሽ ወረታቲ ወራ tokko faanaaf gadi bu'anii haasa'uun of xiqqeessuun faayidaa hin qabu kan jedhu sana waan hin qabaamneef waan hojjetamu irratti hojjechuu qabna dhuguma siin jechuudhaafani barbaachisaa yoo ta'e ani waan Oromoodhaa irratti hojjennu baay'eetu jira Oromoodhaa barbaanne jechuudha garuu akka tasaaf akka carraa ta'e biyyittiin waan bulchiinsa abbaan qabneef biyya abbaan qabne waan ta'eef ijoollee keenyaa fi saadhotii keenya obboloota keenyaa fi soma hojjechuu dadhabne malee namni hundiyyuu meeshaa baachuu hin qabu namni hundiyyuu hoogganaa ta'uu hin qabu namni hundiyyuu aktiivistii ta'uu hin qabu hundi keenya gahee Waaqayyo nuu kenneen uummata kana gallee ni gargaarraa yookaan immoo yaada keenya ni gargaarraa kanan jedhu yaada qabaa ture akka tasaa ta'e kun garuu nu hin taane ammaaf bakka waggaa umurii keenya guutuu anasitti meera harkifachaatuma jira ijoollee keenyattuu deemaa jira kanaaf baay'ee nama gaddisiisaa kanaaf yeroo tokko tokko mooraalii nama tuqasan jechuuf han barbaade malee kun rakkina akka jirtu ta'e jechuudha ammaaf garuu jandaarraa keessatti walumaa galatti keessa warroonni amma kolkolloonni faayidaan qabaanne keessuma waan tubachuu qabdanii ani namni jibbullee yoo ta'e namni yaada isaan deeggarre yoo ta'e karaa kamiin iyyuu deemee Oromoodhaaf fi Oromiyaadhaaf bu'aa buusa yoo ta'e mirga Oromoo eegsisa yoo ta'e karaa koo qofa maaliif deemuu didanii hin jedhu karaa gama kootitti jechuudha karaa kamiin iyyuu ana qofaam ta'uu qaba jedhee yaada koo warra na deeggaruu fi warra na deeggaru qofa ta'uu qaba sin jedhu haa ta'u malee karaa kamiin yoo doome eenyuyyuu Oromoodhaaf bu'aa buusa yoo ta'e nan deeggara karaa kamiin iyyuu jechuudha. Keessumaa namoonni gadi baatee shanee jettu baakgiraawundii ishii badhaa duuba deemaati. Rikaashii yookiin waggaa 20 waggaa 30 biyya kana jiraatti rikaashota mana Starbucksii mana shiishaa warra kana ciisaa turte. Har'ayyuu mana shiishaa jirtu jechuudha. Konkolaataa bituun caammaa bituu jechuudha Ameerikaa keessatti. Hoosiitti malee jechuudha. warra shishaa waqa sammuun shii waggaa meeqa ta'e biyya kana keessatti waan namni jijjiiramu illee nagar ofii jijjiiramoo ta'uu hin taane warra jijjiirame illee warra nagarreetu shishaa warra shishaa mana shishaa ishiitu waa'ee shanii maal guyyaa dhaabammoo hin qabdu warroonni kun har'a si faarsiti borummoo nama ta'e hidhattee faarsiti iftaan immoo nama ta'e faana footoo kaatii warra akkasiitu jira ofii ishiitii wanti taatu hin jiru tokkoyyuu hin qabdu parsanaalii ati akka namaatti eenyummaa kee waan ittiin define of gootu gabaachuu qabda. Ati nama maqaa kee qofa otoo hin taane jechuudha. Ani kana jettee of himachuu qabda. Namaaf otoo hin taane ijoollee keetiif illee ani kana jettee himuu qabda. Ijoolleen keenya abbaan koo kana haati koo kana anis himuu qabu. Haati kee yoo nyaata gaarii illee qopheessite haati koo illee nyaata gaarii akkasii qopheessite ani himachuu qabaachuu qabu. Yagiddi education qofa ta'uu hin qabu. Isin galee warroota rikaashii taatetu asirraa shanee maali jette warra kaleessa jawaarii fi barcuma qabaa turteetu har'a waa'ee jawaar dhiftee abiyyiidhaa fi barcuma qabu fiigdi. Isin waaqayyo isinitti agarsiisu namni sammuu yaadu yoo jiraate namni warra kaleessa jawaarii fi ani dhugaatitti mudha jawaar guyyaa 4 wayii qunname argeera iddoo walgayii irratti. Parsanaalii nama kana hojii isaatiin nan kabajaa gocha isaatiin maali waan yoo nan hunda fudhadha jechuu miti. Jawaarra immoo of xiqqeesseeni jawaarra jala fiigee maalisa shaanxaasaa fi barcuma jalatti qabuudha nama fiigus miti.
dhuguma sitti mura personally echaan ona barbaachise malee namallee harka deemee nama dhaqee mataa gaccabsee harka nama qabatu miti nama tuffii koo miti echaan hundiyyuu bakka isaa barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha namoota tokko tokko warra kaleessa jawaarii fi caammaa xaragaa turteetu har'ammoo abiyyiidhaa fi caammaa xaragti waaqni sinta agarsiisu maaliif isin jedhama ilaala jarreen kun ofuma keetii dhaaba qabaachuu qabda jireenya kee keessatti anammayyuu taanaan dogoggora isaa godhu nameenyu perfecti miti anis ana bira soo dogoggora baay'eetu jira jawaar waan tin deeggaru baay'eetu jiran jijjiiramanni fide oromoo keessatti keessuma waggaa muraasa asitti oromoon kamiyyuu hin finne waan abbaan feetne jibbuu dandeessa jijjiirama fiduun qawweedhuma qabachuu qofas miti isin galee warri qawwee qabatu bu'aan fiduu jechuu miti jijjiirama sammuu fiduu irratti namni jawaarin qixxaatu hin jiru waggaa muraasa asitti ummata oromoo keessatti ilaalchaan obbeekumsaan dargaggeessa qaruudhaan ilaalchaan ani eenyu jedhee akka gaafatu gochuudhaan nama amma jawaaraan weeraan si uume hin jiru warri immoo lubbuu kennee bosona jiru faana lakki isaan bu'aan qaban jechuu miti ati immoo warri lubbuu kenne immoo laala anas asirra taa'u immoo miti faayidaan isaa ammam waan isaa vaaliyuun isaa ammam akka ol ka'u ilaaluu qabdu namichi tokko ana as taa'ee paartaayimii haasa'uu fi namichi meeshaa baatee har'aaf boru keessa lubbuu tokkittii qabu ummata oromoof wareegu faana of qixxeessuu hin qaban eenyu yoo ta'e jawaaris yoo ta'e isaan qixxeessuu hin qaban warra algaa ho'aa keessa ciisee biddeen ho'aa sar'a nyaate boru nyaanne fi isa bosona keessa taa'ee injiraan nyaachaa bokkaan itti roobaa corroqa dhugaa qawwee baatee diina faana dura dhaabatu faana of qixxeessuu hin qaban si jarreen sun qopheessuu hin qaban edukeeshinii isaas miti staatasii barumsa isaa qabeenya isaa miti kun waa'ee lubbuu waan ta'eef jechuudha hundiyyuu bakka isaatti faayidaa qaba jechuudha kanaaf vaaliyuu namaa xiqqeessuu koo miti walumaa galatti waan isitti barbaadu wantoota warroota keessumaa warroota shanee jettu kana ilaala background ishii warra rikaasha bakka mana shiishaa ciistuudha waan isitti mudhaaf jechuudha kanaaf walumaa galatti waa ishee odeessuuf hin dhufne kan isitti mudhaa dhufe adeemsa maaltu gara oromiyaa kanatti deemaa jira jedhu kana isitti hubachiisuu dhufe amma argaa jirtu biibii wal fixaa jirti wal buusuudhaaf deemaa jirti wal buuftus oromoodhaa maaltu bu'aa yoo jennes waan walla gaafachiisuu miti kun akka oromootti kaleessa gaafa qeerroon wayyaanee fi oppiidoo wayyaanee qofa miti oppiidoo kaleessa oromoo qalaa ajjeesaa hidhaa turte gaafa qeerroon buusu warrumti kaleessa akka achi keessa jirtu ilmaan sardiidaa fi ilmaan diqaalotaa aangoo keessatti dhiisanii aangoo qabatanii yeroo sana iyyuu jijjiiramni dhufne caala oromooti jijjiirame oromoon waggaa 3 as kan ta'e bara miliikii asitti ta'een beeku seenaa isaa keessatti iddaa biyyaan amad aangoo qabate asitti kan ta'e oromoon seenaa oromoo keessatti bara miliikii qofaadha kan ta'e yeroo lafti miliikii bulchiinsa isaa babal'ifataa ture yeroo gizaatii babal'ifataa ture shawaa durguurraan gara baha oromiyaatti deemisan dura walloodha walloon beektu yaa'u adaamin ollaa qoree jirtu guyyaa hunda boochi waan ta'eef ummata walloo guyyaa hunda kadinni uleen diinaa irratti buuf maaliif ollaa diinaa jiru waan ta'eef kaleessa teediroos irraa amma teediroos amma yohaannisitti illee seenaa isaa duuba deennee olaalle uleen diinaa dura kan irra ga'u ilmaan walloo akka ta'e hubachuu qabna hundi keenya iyyuu kana bira darbee shawaa duguugee amma dhaqee arsii dhaqee amma harargee ga'utti bara milik sana qofa isaa asitti dhugaa dubbanna yoo ta'e acuuccaan oromoo irraan dhaabanne haadhaa ta'u malee kan bara akka Abiy Ahmed kana bara milik caalan jiru waggaa amma kanaa keessatti walumaa galatti maasin jechuu barbaada jarreen kuni amma maal fiduudhaa deemti yoo jettanii kan caalu oromoo irratti fiduudhaa deemti kan caalutu oromootti dhufuudhaa deema oromoon keenya waan tubattan wanta amma keessumaa yeroo ammaa kana wanti hin argu ani yoo xiqqaate waggaa 4 na beektu asirratti nama gandaan yaadus miti nama eenyummaa ofiitiin fi jireenya dhuunfaatiin aangoo ofis oduufis fiddu miti
ani akka Oromoo tokkootti waan Oromoo tokkotti dhaga'amudha kan hinaasawu. Si ilaalchina ni qabus. Oromoon Booranatti dhalatee fi Wallagga yookaan Shawaatti dhalate Oromoo ta'ee asitti garaagara yaadeen beekon. Akka Oromootti garaagarummaan qabatu Oromoo yoo jette akka tasaa akka carraa ta'een Shawaatti dhalate yoo ta'e akka carraa ta'e Arsiitti dhalate yoo ta'e kun Oromummaa garaagarummaan qabu. Kaffis hin godhu ziqqis hin godhu yookaan immoo olis hin kaasu gadis hin buusu. Naannoon impaaktii qabaachuu qaba. Aksasiin ati qabdu impaaktii qabaachuu qaba. Garuu waan ati argatte sana naannaa fakkeenyaaf galatoomi Saamu'eel laalaan jira. Saamu'eel Birhaanu እሺ አሳጅር እሺ ወንድሜ ሳሙኤል አማርኛ ኦሮምኛ የምችል አልመስለኝም። በኦሮሞ ዩኒቲ ላይ እንሰራለን፣ ችግር የለም። ያው እሱ ላይ ያወራው ነው። ገሩ አክሰሲዳት ቀብዱ ገራገሩማው ሙደንዳ ፈከኛ ፊ ነምቺ ሸዋ ወካንሞ ከሌሰ ወለጋ አፍራን ፈከኛ ስኒ ፍራዳ ዱጋ ጅሩ ሚሽኒ ወለጋ ቱሬ ዋው አለ ስላሴን ummata paagaanti kana dhaqaachi barsiisaa dabuubii fi Wallaggaatti herge ummata Wallaggaa amma tokko warroota kaan dursanii akka isaan barumsatti aksasii argatan yookaan immoo hubannoo barumsaa argatan godheera kun. Kana jechuun otoo Booranatti deemanii Booranaa sanan godhanii warri Booranaa akkas hin ta'anii jechuu miti. Garaagarummaan aksasiin ati qabdu uume malee akka Oromootti garaagarummaan jiru. Namoonni tokko ilaalcha kana waan qabduufan sitti himan. Kanaafi akka amma jiru kanatti akka amma deemnu kanatti keessumaayyuu warri Opiidoo kuni maal akka ishiin qabattee deemuudhaaf deemtu yoo hubattanii ummata naannaa lixa Shawaa hanga Wallagga ga'u kanatti abdii kutattee jirti yoo hubattan ta'e. Amma caalatti ummata baha asumarree aktiivistiillee alaalla kanarraa tokko bitatan otoo hin taane Shawaa kan Shawaa kana baay'een ishee wal makaadha. والمكانون نمتو سنين تاني كاني أورمو جما أورمو مالان قبصاو مان أسابونو مالان أورمو تاني كانك جالون ديسا باقي إنساني نمون أورمو راف أما لبوت كن ننجرو جالي شيمو تكون شيمو كاني بتمتون فنجان شيلة أتيارسي في أرجع ويسات التلة كانك أدانا تبي كانك لموسمي كانا warra naftanyaa rawayyantu jirti yeroo tokko waan sitti mu barbaadu jechuudha. Amma maaltu deemamaa jira walumaa galatti pointiin isinii kaasuu barbaade keessumaa aktiivistii ala kanarraa illee gara Arsii kana gara Baalee kana bitachuu barbaadu. Opiidiyoon jechuudha. Olaaltan argee kana maal kana argee kana xiqqaadha. Caalatti kana isaan bituu barbaadu. Gara fuuldura kanatti ani kan yaadu akka natti hubadhutti adeemsa biyya amma deemu kanaanii ilaalcha naftanyaa amma afarsan kanaanii yoo agartan ta'e guyyaa har'aa moo yoomi Daani'el Kibret badhaasa kennaa turte walii kennaa turte. Eewwanni maqaan ishee namittiin Noorwee moo eessatti alkooliin somba ishee turuu ishee fixee galte tokko namitti eenyu Alii jedhamu tokko. Jaafar Alii jedhamu tokko fa'a warra alkooliin waan fixee galte tokko. warra akkasii kun fa'a ilaalam kan akkasii kana qabannee isa ga'uu hin dandeenyu. Warra akkasii kana fa'a qabatanii yoo arargeera beeka namicha kaleessa maqaa arargeetiin arfan qallooti warra galee maqaa arfan qalloo balleessu warra maqaa jaarraa abbaa gadaa fa'a balleessu kana maaliif seetan abbaan damma nyaatee filma afaan hin mi'aawu kan jedhamu mammaaksa Oromoo keessatti kan jiru kana. Warra akkasii kanaan ani dhuguma sitti muudhaaf boru uummata Arsii sanaa Anolee fi calanqoo buqqisiisanii yaa lakki namas hin dogoggorsiise malee miliki koo isinii fi dhadhaa fi aannan fidaa ture damma fidaa ture jechuun isaa hin oolu Arsii keessa deemanii akka amma deeman kanatti. Kana garaa jirus kana waan ta'eef jechuudha. Yeroo tokko amma waan dhugaa jirrutti haasofna amma. Akka Oromootti obboleessa koo nama ajjeese sitti dhaga'ama diinni tokko. Akka obboleessaatti garuu ana caalatti dhaga'ama. Arsii waan ni godhame keessuma milik fi ilaalchi milikoonni waan na godhan Shawaa fi Arsiin yoo dagata ta'e dhugaa isinitti muudhaaf bakka maaliif seetan nuti dhalas namoota sanaa miti. Warra kaloota miidhame
warra kaleessa buqqa'e warra kaleessa harki citee fi harmi citee miti jechuudha. Nuti dhaloota warra sanaa miti. Isinitti meera maaliifi ana akka obboleessa koo diidi tokko wajjeesse si akka Oromoo sitti dhaga'ama garuu waan sitti dhaga'amu suni anaa fi siif walqixa miti. Ana akka obboleessaatti natti dhaga'ama waan ta'eef. Amma kana deemamaa jiru garuu caalatti kolkollee asirraallee bitatanii warra shifaa tokko dhiisa warra waggaa 30 jiraattee maa jireenya hin qabne tokko dhiisa. Ishii dhiisa ishii otoo hin taane warrumti harma bitaniillee biyyatti galchan warroota akkamiiti jedha yaada. Warroota kaleessa obboloota isaanii faana karaa kamiin dogoggora naa ta'an waan fe'e yoo ta'e amma feettamane nan du'a malee Jawaar hin ganuun. Jawaaritti namantaa namanu baay'ee isaa namanu waan Jawaar godhu keessa baay'een isaa. Haa ta'u immoo malee kan inni godhe na caala waan ta'eef bu'aan inni buusu na caala waan ta'eef yeroo hundayyuu duubaan dhaabatu faayidaa Oromootiif jecha kan dhuunfaa kootiif miti. Faayidaa Oromootiif jecha duuba isaan dhaabadha. Maaliif kan inni fidutu irra bu'aa qabanar. Warra kaleessa Jawaar illee gantee Jawaar nama godhee miidiyaatti dhiyeesse. Jawaar godhee nama godhee fuulduratti as baase. Warra kaleessa akkasiitu har'a galtee opiidoo keessa sirna nafxanyaa baachaa jirti. Har'a deemtee lola biyya nafxanyaan har'a kaafte sana lola nafxanyaa deeggaraa jirti. Kanaaf amma gara fuulduraatti maaltu deemamaa jirta jettan dhagaa jirtu. Guyyaa gabaabaa keessatti gurbaa hoolaa sana buusanii eewwanni maqaan isaa gurbaa Geencii kana. Eewwanni kaleessa siyaasa keessa hin turre gurbaan suni. Warra tokko waa wadhaa warra kaleessa siyaasa keessa galamee ta'a laala. Qaama bakka hin qabdu akkata waan jettu maaliif keessatti hin guddanne waan ta'eef rakkina uuma. Warra akka Shimallis Abdiisaa kuni warra siyaasa keessatti guddatanii miti. Dhugaa sitti himuudhaaf. Shimallis Abdiisaa siyaasa Oromoo keessa hin turre jireenya isaa kuusatti. Shimallis Abdiisaa kan fide Dr. Daanyaachoo. Dr. Daanyaachoo nafxanyaa nama Wallooti. Abiyyi Ahmad nama barate barbaadna innaan achi gad ergee shaanxaa biyyi qabaa ture achi keessaa Oromiyaa Lammaa fi Xaayibaa minaamin rukutuu yeroo barbaachisu achi gad ergan malee nama kaleessa haayiskuul irraa ka'ee yuunivarsiitii irraa ka'ee ani ijoollee wajjin hin baratan natti maniiru. Mana cherchiitti fiiguu malee gurbaan sun guyyaa tokko walga'ii Oromoo dhiisitti qe'ee Oromoo dhaqee hin beeku naan jedhan. Warra akkasii tarra Oromoo ta'ee gad ba'e. Warra akkasii ari'anii saniif maa jechuu miti. Sigala garuu maaltu dhufuu qaba? Maaltu dhufaa jira jettanii na gaafattanii Alamuu Simee yaadattu yoo ta'e warra akka Alamuu Simee kan namni Alamuu Simee irraanfattan yoo hin beektan ta'e amma duubatti deebi'ee alaala. 2016 on dogoggoruu baadhe 2016 Arsii keessatti mannaa isaan irraanfadhe bakka isaa natti himuu dandeessu naa barreessuu dandeessu. Agaazii fuuldura dhaabatee matarayyasii qabatee ijoollee tokko isaa kan ture Alamuu Simeeti. Ilma ijoollee Arsii adda adda isaanii keessa rukutaa kan ture. Adda isaanii keessa viidiyoon sun jira. Adda ijoollee Oromoo keessa rukutaa kan ture Alamuu Simeeti. Ilmi isaa Finfinnee keessatti waggaa 2 kana moo 3 kana manni barumsaan itti baratu ka warra nafxanyaati nafxachitti jiraata Asaasaa Galatoon warra Asaasaa keessatti. Egaa warra Asaasaa jettanii Asaasaa warra Asaasaa keessatti ilaala. Ijoollee Arsii Asaasaa keessatti adda isaanii rukutaa ture. Warra Agaazii miti. Agaaziin immoo wajjeesaa ture garaagarummaan qabu. Isa fa'aatu irraa aangootti ba'a. Ilmi isaa maal jedhe? Ilmi isaa yeroo tokko qeequmsa irratti kaanaan maal jedhee barreesse? Ilmi koof bakka waan hin fa'eetti amanuu danda'a jedhe. Baandiraa Minilikii fi waan Haile Sillaasee uffatee deema taanaan. Uummatee argame. Har'a garuu Alamuu Simee fa'aatu aangoo irratti ol ba'ee uummata Oromoo kana gaggeessa. Kana fa'aa deeggarra. Keessumaa keessa Shawaa fi Arsiin sirna nafxanyaa deeggaru kan nama qaanessu seenaa abbaa keenya, seenaa akaakayyuu keenya, seenaa abaabayyuu keenya dhiiga isaanirra warra deemnu danti. Dhuguma sitti himuudhaaf. Maaltu amma koo ifaaniif agarraa jirra. Ifaaniif agarraa jira waan adeemamaa jiru. Abiyyi Ahmad wayyaaniin utoo amma humna isaa dadhabsiisuu baatte Itoophiyaa Oromiyaa kana eessatti akka kukkutuudhaa deeman argaa jirtu amma. Kaartaayyuu baafatanii yeroo tokko jalaa gadi ba'aa kaartaa amma gadi baafatan agartaniitu.
Ji'oogiraafikaal hin jedhan. Ji'oogiraafikaal ikkoo isaan jedhanii Tigraay bakka irra jirtu irraa kutuufi miti. Ji'oogiraafikaal yeroo jedhan. Amaarra of fudhattanii Amaarri Gondariif Gojjameen guyyaa tokko walii galtee hin beektu. Har'ayyuu walii galaa hin jirtu. Dhugaa walitti haasofna seenaa isaanii bartoota ta'e. Walloo fi Gojja walii galtee hin beektu. Walloo fi Gondar walii galtee hin beektu. Har'ayyuu walii hin galan agartaniittu miti. Dheengaddaa Walloo gaafa wayyaaneen dhuftu harka rukutee fudhate. Gojjameen hin lolluuf jedhan. Amma tokko Wallooyyeedha. Booda keessa maaliin akka namittiin tashaagar maal jedhamtu suni maal akka inni taammaanyi jettee ergaa ergite fa'aa dhageessaniittu. Isaan waliin gallu isaan addaan baasuuf miti. Ji'oogiraafikaaliidhaan addaan kutuu kan jedhu. Taamraan nagaraa fa'aa dhageessanuu ta'e warroonni akkasii kun maal yaadaa turan abjuun isaanii maal barbaadu yoo jettani Oromiyaa kana kutaa kutaadhaan nu kukkutuu barbaadu. Maaliif? Har'a waliin jiraanne boru kutaam gaafa kutamnu maaltu isaanii dhufa? Maaltu isaanitti dhufa? Maaltu isaanii dhufa? Waan hubachuu qabdan. Maaltu isaanii dhufa? Maaltu isaanitti dhufa? Maaliif bu'u akkasitti? Maaliif Oromiyaa jedhamuun kun isaan rakkiseerra? Gaafa sana lafas kutan namas kutanii bulchiinsa kukkutu gaafa sana maal argachuuf deemu? Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf deemu. Tokkummaa Oromoo diiguudhaaf deemu. Oromiyaa kana har'a illee afaan jalatti xiqquma qabamtee jirtu kana fudhachuudhaaf deemu. Isinitti meeraan. Finfinnee keessatti Finfinnee iyyuu waa'ee Finfinnee isin dhisa. Jimmaa keessa waggaa 4 jiraadhan. Mee ijoolleen Jimmaa namoonni Jimma deemtanii beektan yookaan Jimma jiraattanii beektan ijoollee Jimmaa dhiisa. Warroonni qabsaa Oromoo ta'an jiru warri kan kuulloodha waan taateef dhiisa. Mee namoonni Jimmaa magaalaa Jimmaa beektan tokko tokko naa barreessaa. Deemtanii nami beektan. Agartanii nami beektan. Jimma agartanii nami beektan jechuudha. Oo jiraatu tokko guyyuma 2-3 Jimma keessa magaalaa keessa bultanii warri beektan. Tokko tokko naa barreessaa. Magaalaa Jimmaa keessatti Oromoon tokko hin jiru. Oromoon muraasa wayiitu suuqii wayii qaba 10 hin guutan. Magaalaa sana keessatti abbaan fooqii, abbaan hoteelaa, abbaan daldaalaa, kan buna daldaalu, kan buna dhaabullee achi deemee naftanyaadha. Fi Tigiroota Guraageedha. Kan nagadatu hundayyuu Oromoon tokko keessa hin jiru. Inni guddaan Oromoon ikkoo nuti aangoo qofa miti qabeenyaanis yoo namaan qixxaatteedha kanatarraa diina kamillee ofirraa cabsuu dandeessu. Har'a maaltu dhufe? Waggaa muraasa keessatti Jimmarraa maal fidanii dura afaan Amaariffaatiin maal gochaa turan galatooma warri beektan. Amma yeroo gabaabaa nan yaadadha 2007 isarraa kaasee Jimma maal godhanii akka warroonni afaan Oromoo beekan baay'een isaanii hin baranne afaan Oromoo. Innumti Oromoo ta'e iyyuu seeraan hin barannee ture achitti. Rakkina guddaa ture Jimmi gatamee ture. Warroonni afaan Oromoo beekan Oromoo kan ta'an akka isaan aangoo qabatan godhan yeroo bara hodaa tokko ajjeesan. Yoo yaadattan ta'ee jechuudha. Isarra amma xiqqoo namoonni Oromoo ta'anii aangoo qabachuu jalqaban. Inni rakkoo baay'ee uume Kuulloo fi Guraagee keessatti. Hin barbaanne isaan kana. Amma tokko immoo maal godhan? Bakka bu'aa qabdu wayii naannaa Qocii mana yuunivarsiitii xeenaa saayinsii fuuldura gamarra ammoo karaa irshaa kolleejjiin jira gamarra isa fuuldura sana amma tokko Oromoo tokkoof akka isaan hoteela maal godhatan turanii turan. Isayyuu ala isaan kennanii sitti mee yeroo darbe carrataa dhufe keessaallee jechuudha. Carrataa jiru keessaallee Guraagonni qarshii baay'ee ol kaasan otoo ta'an Oromoodhaa fudhatu jedhee Junadiin kan godhe keessaa jechuudha. Yoo tokko Junadii wanti inni godhe waa baay'eedha. Namoonni kireditii namaa balleessuu hin qabnu. Isumallee dabarsanii warra gurgurattu jira Oromoo keessaa. Amma ni rakkoo uume. Egaa maaliif kan rakkinni amma kanaa dhufu? Ishuu amma kanallee Oromoon magaalaa dhufee bulchiinsaa fi qabeenya kana isaanii mormu kana maal gochuu barbaadu? Ishii fudhachuudhaaf addaan nukutuu barbaadu. Gaafa sana Jimmi humna godhatu. Shawaa fudhatan kun humna godhatu. Har'a ilaalame. Baalee keessatti har'a horiin akkatti dhumee jiru argaa jirtu. Namni amma akkamitti har'a suura sirraa agartan kana nuti saba qaana waan hin taaneef argaa jirra. Yeroo tokko saba qaana kana
yeroo tokko biyya akkuma biyya Itoophiyaa sanatti iyyuu nuti koo nama saba qaana'eedha dhugaa sitti muudhaaf yeroo amma bara sabaatti fi isaan fuuldura we are the war kan jedhu tokko bara Michael Jackson fa'a sirba sirbanii waliin kadhataniif tokko yaadattu ta'e ummata yeroo sana waan ta'eef suura sana yeroo yaaltan har'a baala taariknani baala minnan jedhanii gurraa qarartuu amma warra jedhan kana baay'ee nama qaanessa sanas ta'e kana garuu har'a baalee keessatti abbootiin maal akka ta'aa jiran mee eenyu masarat dhaabaa jala fa'aa deemaati ilaalaa yoo achuma keessatti garuu baalee keessatti garuu ummata baalee miti qamadii qotamee isa kaan investoroonni fudhatanii nafxanyaan achuma keessaa immoo nafxanyaan dur lafa dhufee qubatee qabate meeqa akka jiru warri baalee ni beektu ana miti otoo hin taane warri baalee mee hin beektu miti kan amma maaltu dhufe amma tokko yeroo abiyyi jura dhufe san amma tokko lafa tokko ummanni baalee lafa seeraan irraa fudhatame hirmateera lafa tokko amma immoo maaltu dhufe gaaffiin gaafatamaa dhufeera nafxanyaa dhufeera diriiree isaafiyyuu sayyuu ummata baaleef qawwee bitachaa fi ofiif irratti qabeenya horachaa miliyeenara biliyeenara irratti ta'u kana ummanni gaafachaa dhufe kana maal gochuuf kanaafi eeshi sinaffeera booda kanaafi maaltu dhufe isa kanaaf oromoo kana addaan kukkutuu barbaadu jechuudha oromoo kana kanaaf addaan kukkutuu barbaadu jechuudha gaafa sana maal ta'aaf ummanni baalee qobaasaa nafxanyaa kaleessa meeshaa irratti hidhate kana nafxanyaa hidhatama dhufee finfinneetti qabu kana nafxanyaa apperhaandii amma 4 kiilootti qabu kana ofirraa kaasuu hin danda'u har'a ummanni baalee achuma keessa nafxanyaan bakka qubate mee ilaalame mee natti hima bakka nafxanyaan qubate dibeetti mitiisin bakka nafxanyaan qubate baalee keessatti lafa oromoon keessa hin jiraanne oromoon ikkoo bakka fartaayilii miti barahaa keessa jira nafxanyaan garuu bakka miliyoona irratti ta'an irra jira lafa baalee keessatti gaafa sana maal ta'a gaafii kanatti dhufa ani koon nafxanyaan akka namaatti nama dhufee maaliif hin jiraanne hin jedhu nafxanyaan akka namaatti nama garuu oromoon har'a beela'u kun gojjam naqee jiraataa gojjam deemtanii obeettan ta'e yoo baalee arsii kana lafa adda addaa oromiyaa keessa lafa tokko malee lafti amma gojjam fartaayiliin hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti nama isaanii baay'eedha malee biyyi fartaayilii akka oromoo akka gojjam hin jiru yeroo tokko waa tokko badhaa deemaati ilaalaa argeera nama keessa deemuudhaan baay'een arge biyya adda addaa deemuudhaan biyya sana keessa lafa gojjam sana oromoo beela'e jedhee lafti oromoo beela'e jedhee lafa taakuu tokko qoy oromoo geessee gojjamadha qubachiisa dimbariidhaaf walajjeessa gojjam maaliif egaa kan kun ta'uu fi oromiyaa kana yoo kukkutanii lafa kana dhugonfatu jimmaarra magaalaa keessa oromoon hin jiraanne jiraachuus mirga hin qabne kana irraa fudhatu kana dhugeeffatu jechuudha kanaafi oromiyaa kana caccabsuun diiguun yeroo gabaabaa keessatti Abiyyi Ahmad kan inni barbaadu har'a maal jedha laabiraadii moo maal eebbisaa ture Abiyyi Ahmad waan jechaa ture dhageessanii gadi fageenyaan dhaggeeffadha biyya 18 keessaa fidala qabdu keessaa nuyi jedha natti galee waan silkiidha kanaafi egaa kanatu jira jechuudha biyya sana keessatti Abiyyi Ahmad maal jechaa ture biyya fidala 18 qabdu keessaa jedha bala taarika gar jedha Abiyyi Ahmad maal akka nu barsiisuudhaaf deemu laala boru qubeellee akka inni haquudhaaf deemu Abiyyi Ahmad natti mul'ate keessaa adeemsa keessa qubee dhiisite amaara dhiifama utaallee wayina qabdee turte iddoo kana egaa jaarsi kun akka salphaatti qufa'een baasu ulfaataadha kanaafi Abiyyi Ahmad namichi waltajjii irraa akkasitti afaan biyyi kun biyya seenaa akkasii qabdu enatti himu boru ijoollee keenya
Fidela naftanyaa barattan jedhee waan dirqamsiisuuf hin barachuu qabdu jedhee waan dirqamsiifneef hin jiru. Kana laaluu qabdu jechuudha. Kanatti adeemamaa jira. Kanaaf walumaa galatti abbaan ta'e na galchaa jettanii ijoollee lama sadii mee isin galchaa bilbila ta'e wayinaa bilbilamee deebiseen bilbilaa fi na ergadha. Ergadha namoonni na galchee jettan namoonni lama sadii isin galchaa. Dhiifama gaa jaarsummaan kun salphaa miti ijoo. Eewun na galchettee turte ergadhaa warri na galcheettan. Warri na galcheettan ergadhaa. Eewun na galcheettanii turte. Dhiifama jaarsummaan kun salphaa miti. Si galchuu dide kuni namoonni yaada qabaattan yoo ta'e asirratti yaada kennadhaa. Decline namoonni tokko tokko galuun barbaadan yaada qabdan kennadhaa gaa. Namoonni ta'e na ergisanii turtanii dhiifama bilbila itti galee arguu hin dandeenye. Tokko tokko ergadhaa namoonni yaada qabaattan nama lama sadii nan galcha. እና በቃ ረኪነ ቀባ jira nagaan tura yeroo biraa wal agarra ayyaana gaarii guyyaa gaarii isiniin jedha kan moo addaan baana